Adaadaateeti fi yoo ilaafne waan rabbiin dayyuusa jibbe jechuudha. Amma ilaalamma tagowwummaattis waan biraati. Amma obboleessa keenya kanaan maaliin jaalaani fayyadaa ban jaan jechuudha. Ani qaama jaartiiti jaa namni argee sooshaal miidiyaan addunyaa tanaa ittiin wal gahee jechuudha. Akkana kanatti ilaaluu qabdu. Humaa mitii noormaalaa isiinis jechaa innillee baga daleede jechuun aadaa maleedha. Oromoo keessatti illee aadaa hamaadha. Kunoo bayaanuu intala akkana gadalayde dhiifama godhee fi ati xiqqoo tanaaf naddalan taa'e bultii namaatiif illee rakkoodha. Dhiira akkanaa tanaa jira jechuudha. Nuufillee rakkoodha dhaggeeffadhaa isiniif hima. Dhiifamni akkanaa odoo taatellee akka mareefuu obboleessi keenya jetti garatti ta'ee wal sattaruun waan biraati malee sitirii biti beekadhu. Ammallee wayin sitti waa beekadhu. Rabbiin takkaan saaxil sin baasu. Lamaan saaxil sin baasu. Obsa dheeraa keessa saaxil si baasu goitaan. Isattaruun barbaachisummaa qaba. Akkatti sattaratu jira. Michiyyoo tana dhiiseeti obboleessa isaatiif halaal godha. Isii fi rabbii isaa jiddullee seenuu hin danda'u. Mamma bayaan dhiifama godhee fi miti ka michiyyoon tun qulqullaa'uu dandeessu. Yoo rabbiin dhiifama isii godhe malee. Clear. Amma gaalaal fatwaa jechuun wama ilmi namaa kun arge akkaataa itti haasawwan irraa ulamaa'ii fidaa sheekotii fidaa abaluu fidaa jechuudha. Dhiifamni miciyyoodhaa rabbii fi isii jidduudha. Muhabbaa bayaa waliin ni godhuu qabu immoo wama namni godhuu qabu qaba. Jaartiin xiyyettanii haa kiyya qabdu ana malee obboleessi kiyya yookaan ilmi adeera kiyyaatu arguun dhoorgaa. Erga argee immoo ni kaan kiyya an hiikuun alattu irraa bu'a. Shari'aa beekamas. Takka jaartii namaa taatee zinaa dalaydee ni kaan kiyya ni jiraa jechuun dandeessu. Amma gaa shari'atti gad dhufna beekadhu isuma sanuu naa fi jammaan tanaan. Shari'aallee sirriitti illee beekuu baadhu akka uumama ilma namaa islaamummaa keessa dhalatee guddatee wajjin aadaa uumaa ilma namaa beekuu wajjin jaartiin namaa takka badii dalaynaan odoo ani hiikin isiinuu ni hiikamtii jechuudha. Lammaffaa miciyyoon tun bu'aa isaaf qabaachuu dhabuu wanni ati beektuun namni isiin badii wajjin dalage diyaaspooraa abbaa dooraalaati. Namichi kun isii wajjin jiraachuudhaaf sadaqaa kadhachuutti jira. Mooraaliin kunuu isii wajjin isa hin jiraachiftu. Shakkii takka illee hin qabaatin. Nama dhiiraa ta'ee rakkatuun numa jirti beekadhu. Rakkatuun waa gaafatuun wal gargaaruun ni jirti. Dubartiin takka yoo abbaan manaa waan silaa irraa eegamu san dandahee godhatee ofitti as fiduu hin dandeenye. Ni tuffattii jechuudha. Karaa irra wayyaa deemtii jechuudha. Dubartii fi qabeenyi jiruun walitti hidhaadha. Namni isii ofitti harkifatee fidachuu hin dandayinii booyee oduma nama arrabsu na gargaaraa na biraan gahaa jettu tuni boru ganamallee jaartii taatee isaa wajjin jiraachuu hin dandeessu. Dubbiin badii qofaa biti beekadhu. Jiruufillee wal simachuu hin danda'an. Qaceelfama naan sii kannuu barbaadu obboleessa kiyya ibsaa xiqqaa kiyya. Ni jaalataa jecha jiru san fudhadhu. Hin jaalatu. Fayyaan qabu malee namni jaartii isaa jaalatu. Yoo mormi isii dheeraan kunuu fooxaan qilleensi irraa fuudhee daftee qilleensa saniif isii walirra laatee wayi namni si argee jechuu ni qabda. Jaalala agarsiifta laal. Namalee nama biraatiif hin taatu jechuudha. Hadiisaa amma gaa hadiisaa fi quraanaa beeku kun amma. Oduma islaama ta'uu baattelleedha. Amantii feetee qabaattelleedha. Dhiirti jaartii isaa akka namni irraa argitu tokkollee hin fedhu kun aadaadha. Aadumaa ullee. Islaamummaa qofallee miti beeku. Itti qorrobattee reegan jaalalleen. Abdi kanaa waa gaafadha. Qoy mee ashin qoy namni kun. Qoy. Haala kiyyaa ta'uu deebii dhufe malee isinii miti. Siigalee. Taraa takka abdi kanaa waa gaafadhu. Qoy biroo kiyya namni kuni anaa mana banee nama guddaadhaa sitti himee naattu haala kiyya ta'uuf didee fi natti dhufe ana man jaalatu yoo ta'ani ishiin tun siirlee ni irteetti gaa shari'aa ni beektanii miti rekkaa shari'aatti illee siiriin akka ta'etti qorrabtee mucaan akkana maraachuu jirtu moo maal reewwan akkanaatu mee na adda baasa. Haaya. Miciyyoon siirii takka illee hin goone. Mee qoy abdi waan takkaan si gaafadha taraa takka. Mee xiqqoo asin kiyyoom si gaaree. Miciyyoon siirii takka illee isatti hin goone. Hayyee. Mucumaatu fayyaa hin qabne. Fayyadamni ilma namaa kun kan namni keenya barate dur hawayaa darbuuti. Hawuccuu darbuuti. Amma dubbii si galti. Namni kun reefuun tana dubbatee ture saaga tokko dura
كتابني إسان ترسيتها وخوني قرآن ربي في حديث رسول الله عبدي أكسب كسبت ودو فيا قباتي حالتي سنة كنا قول أجيني دبتها وين سجاد عبدي لستك أوي ودا نندقى لا خيسات درج القبع شادا قبتين خديان تشاؤم أسطورة جارتي رسول خينيا سنتين صلى الله عليه وسلم أسطورة رسول خينيا جرو تشادا قبتين لا خيسات القبع سمية نفكار آمنت أكمل تأكدوتني بيت عايزين سون نوم بخجاك إنسان نمنو خنوم جاك كساد دادا تخايا جوابات أكاتا عايزين تدوتي جارتي نما تاتي جلقبا فنمني شادا أمة كفارة كيسا كشادا قبضة إسيدان لا تو شادا قبضة دورة جلقبا فني بيتا من أمة كفارة كيسا فسي جار سرتي زنا دليدة نمني إسين زنا رادة ليدة سني وما وجه فويتين ألفا تاتي ما جرشها رسول خينيا ديكا صلى الله عليه وسلم أول ذاتي قلت تقول رجال فلو سمية أبو جهل توجه سمية متين هذول كبتشي سمية أنت ترو همزة نعتة ورا عذاب هنسين سجى جنة سيدين سونس هندي لا جاتي أبو سفياني تقول أما كساكنا كسيان وانا دادات أنا ما من تيتي متي أني وانتين أكنا سينجيف واي شريعة وان دبتا جرتوف أكاتا يسين تدوته جار سيفرت وان زنا دليدة جلقة باف نمن شادا كبتي توقفان إسيدا أما ونين ترى رسولة خينيا ديته لا بشان جرو ودا وجه هكمو قالون دندينيو هكمو إسين توني مالك أبدي وان جرو هاسان جرونتي حكمي إسين توني بديدة للدخيستي إسلام ما خيستي حكمي أكم تسين ملا علماء يتومتيس سن إساني في سن نوم شريان أكا شريان جاوتي ديته وشريان جومي قرآن دران كاين ديرا ملك جارترتي شرموتو دلامتين سيغالي سوكولا يتلين أورغال وداسي يكسيمتي يرتي في دلالين شرموتمان هيري ساني توكوما نمنو وارغال توكوما تي غارو إسين جارسا إسي مليوان الفويتف ديته يا رسول الله أكش جنة وان بربادوف أن جارسا خير الزنا دلقيتين جرا المون الفايتون جارسا جاتي متي جته إبساتي كونا غالابي إبسات دادات mormaagad awwaalamtee mormaagad bakka namni itti hoddommaatutti kadeemu hundi dhagaachaan darbataa akkasitti dhaamaa akkasitti duuteen ulfa taatee giseetti dhayitu ulfa kana dhaliitii hanga ilmoon nyaata biroo fudhachuu dandeessutti deemii dhaliinatti koottu je'een hinsillee hinqaxxaamtuu je'eenii tureeyyuu hin fadhuuni an jannata seenuun barbaada jaarsa kiyyattillee himuun barbaada akkan irratti zinaa dalagee jaarsa kiyya wajjillee jiraachuun barbaadu jetteen kana boodaan haqa isaatii miti haqa isaa itti dabreetiin jira eefasii dhaltee ilmoon wayita nyaata daabboo harka keessu karaa afaaniitiin wayita deemuu eegaltuu daa'imni tun gaafa san kootu je'een gaafa san eeggattee itti dheeyteen akkasitti shahida taateen sigale tanaafuu jaartiin namaa qaama ifillee nama agarsiisuu hin qabdu jaalaltilleen tartakka jirti malee fadhiitu hedduudha malee jaalalti tartakka jirti dhalaan takka ta dhiira takkaati yoo hiyyeessateellee hiiteetuma isaa wajji waliitee taajira ka dooraala qabu san bira nikaa namaaf irraa buusteetuma deemuu qabdi sigalee malee nikaa namaa qabattee yaani keessanii duuba maal mormite yaani keessanii fi abdii tokko asirratti tokko bar ukar tokko danda'ine biram waliif hubatuu dammalee fi abdii yaani keessan tokkuma maalin adda fakkeenyaaf garaagarummaan differentiin asirratti isiniif abdii ani gaaffiin nagaafatte eenyu jettee nagaafatte hagam beekutti timeetiin jira nama amantiitillee miti dubbiin tarmaati jalqaba dubbata sani wanti ani irraa
akkaati qaceelfattu barbaade tokkofa namichi kun ni jaalate inni ijoolleen qaceelaa miti namni nama jaalatu hinaafuu qabaa namaaf duudhaa qabaa namni nama jaalatu badii namni waan badii dalagamte sirriitti kaaffii isaa maltu godhuudha qaba malee baga naa gootee dhufte jee jaartii isaa yoo godhu taate dayyuusa waan jennuuf jechuudha anillee yoo waan akkasii goote sitti hin dhiisu yoo innillee obboleessa qabaate waan akkasiitti dhiisuun namarra hin jiraatu aadaa malee hawaasa keessatti fiduullee dhorkaadha. Wanni kun amantii islaamaa keessattillee amantuma biraa keessattillee heerri akkanaa dhorkaadha. Jaalalan jaamtu jaalalti waan xiyyoon tun dalayde jibballee hin garsiifne baga naa gootee jechaa ni jira beekadhu. Alamma dubbiin jiru baga naa gootee jechaa ni jira. Isilleen bira dhufteetiti kuni noormaalaa jettee ni jirti. Isa kana namni qaceelfachuu qabu. So obboleessi keenya kuni kalaama rabbi afaanii qaba. Quraana rabbi barsiisaa. Kitaaba barsiisaa. Wani barsiisaa. jechuun hin deemtu. Heerri ilma namaa kan hundaaf maal jee rasuulli alayhi salaatu wasalaam namni tokko waa hatee harka muruu irratti murteessee jennaanini ashaabuma kana keessaa namni wayii dhufee akka faamiliin tun itti dubbattee gartee karaa gartee harka muruu irraa gumatti akka nuu jijjiiran gaafatee jennaanini akka malee nama sanitti dallanii jennaan wallaahi jeeraa kakatee udoo Faatimaan hattee harka isiitii muraaje udoo Faatimaa jechuun intala isaati. Heerri kuni ambiyoota irraa kaasee nu hunda keessatti illee waan heera waqitaati. Namni waan kana dabsuun isarra hin jiru obboleessi keenya kuni obboleettiin teenya tuni wama namummaa fi islaamummaa keessatti illee dhoorgaa goote. Isa juusanitti odoo deeme obboleessi keenya kuni xiqqoo mataan isaatu fayyaa qaba jettee yaaduu dandeessa jechuudha. Maaliif kuni fayyaa miti. Firri ahliin Oromoon isa gargaartee muciyyoo tanaa wajjin walitti fiduudhaaf rakkattan kuni wal'aanuudhaaf yoo rakkattan irra bareedaadha. Faayidaa nuu qaba namni kuni kitaaba baratee jira, wayii barsiisaa, wal'aanuun hedduu barbaachisaadha. Fayyadabaa jeetti nama fudhadhu jaalala jettee obboleessi kiyya jaalatti obboleessi ibsaadhaa waan nama balleessee waa dhufe baga waa gootee gonuun jeenga akkam ta'uu deemna fakkeenya nutti ta'uu deemtu dubbiin akkanaa didaa. So kanaafuu wanni kun ni jaalatee akkam goonaree jettanii kanarratti hin deeggarinaadha. Obboleessi keenya kanarratti deeggaramuu qabu ammoo wallaanamuuf deeggaramuu qaba. Ana akkasitti amana. Fayyaa ta'aa ibsaa haganaa caalaa waan dubbaduu qabu. Okay, galatoomee Abdul Fattah. Abdiin yaada abdiin jeesan irratti ibsa wallahi abdiin haasaati kekkile isinitti mee beekadha. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni dayyuusa jedhamu nama jaartii ofirratti hin dubbannee jedhan dhageessanii jaartii jechuun qaaliin biyya lafarraa jaartii caalaa gonkuma hin jiru namni qaaliin yookaan wannummaan qaaliin jaartii caalte gonkuma akka hin jirre qofatti amana isinii galee gaafa gurbaanii fayyaan qabu malee jaartii isaata deemtee obboleessa kiyya eegee si nama agarsiistee miidiyaan faafilikiin guutuun laadu naa taate nin galfadha jiru. Kuni akkuma arra maraatee of wallaalee akkana jiru kanatti gaafa bira galtee salka yoo ol ka'ee ajjeesi jettee ol ka'ee ajjeesi achi sinii haa jechuudha. Sinii galee namtichi maraataadha. Wallaanamuu qaban tokko faratti sinitti hima yoo fira qabaatee firri isaa mukti sagalee teenyallee namni dhaga'u jiraatu danda'a. Wallaanamuu qaba yoo fira hin qabaanne gandi akkuma wala sinitti hima yoo ganda hin qabaanne araddaa yoo araddaa hin qabaanne Oromoon akka Oromootti gargaaruu qaba. Gargaarsa galtee amma booniyyee ittiin galchuudhaaf gartee ittiin yaalii godhan kana nama isa wallaanu yoo argame Oromoon qarshii takkaa miti sumunii yookaan sumunii jedhanii ta dur jirtu akka jira sumunii xixiqqoo saniinoo walitti guutee Kasiin wallaantochi naman sinii galee gatii santeef gurbaa wallaanutti deema abdiin kun yaada bareedaa fidee dhufee ayyo wallaanu santu caalaa jechuun miciyyoo san itti galchina jechuudha yoo itti galchitan ilmoo namaa oluma ka'ii waan feete godhe yoo jinnittiin jetteen akkuma amma boochiftee booniyyee malee laftiin jirtu jettee nama yeroo tanadha sii galee akkamitti booniyyee namticha sanii dhiifta jettiin namticha karaa bahaara amantii teessanii barbaadu jaararee feesbuukii jalatti atillee si argeen jira koomentii irratti ibsaachi jala jirta sii galee nama qura'aana daraddaramee guutuu keessa taa'ee Quraana jala taa'e ani yoo barbaachisaa ta'e amantii teessan isinii dhiiseetiin deema ana amantii kana barbaadu naana hiyyee namichi kun hin ajjeesu amma tana booda boonii dhiisiiti dhalaan isa heerumtu namni kun yoo waa godhe humaanan godhuu naaf dhiisaa waan juu qabdi yaa si malee gafadhu namichi kun hedduu of kasaaree beekamu naan miciyyoo tana harkaan hin tuqu yoo itti dhufellee miciyyoo tana harkaan qabatu binta Yang kamu dubbiin tun jaalala isinitti fakkaattee ni jaalatee laal amma
warra akka Kadir Martuutiin arkee bravo jaalala jechuun akkanaa Kadir. Jaalala jechuun jaatii tiyyaa badii irratti ergee baga naa goote jechuudha. Ilaan waan irratti wal jajjabeessanillee silaa beeynee gaarii. Kun waan irratti wal يا jajjabeessan. خدير جراب Kun waan heerri mucaan keenya kuni hidhamuu qabaa, warraaf galuu qabaa. Ammaaf fuun isa irratti haraami. Anaajje akkamitti irratti haraami? Bulfachuu hin danda'u. Jaartiin isaa yoo zinaa dalagde ni qeebala waan hin qeebaluuf jecha soomanee jiraachuutu isa irra wayyaadha. Maaliif jennaan namni jaartii isaa tabadii dalagde jaartii isaa tabadii dalagde humaa miti jee wajji galu wajjin buluudhaaf qophii miti jechuudha. Bulfachuudhaaf qophii miti jechuudha. Zaahirumatti haga inni mana kana taa'u ati as taa'i namicha kanan boqochiisaa jechuun mala jechuudha. Maaliif hayyama dheeraa argachee jirti jechuudha. Maal sinin jette leengadda hoggaa isin teessanii wajjaa suttan. Anaa fi isa jidduu humaa seenuu hin dandeessanii kun isinan galchuu kun normaalaa jechuun isii maal jechuudha. Hai manaa baanuu rakkachuu qaba. Hajara keenya jaartiin tanteemi manaa baanii dhiirti takkana dubbiftaa jettu yoo hin hinaafne ati dhiiraa miti. Manaamni kun qilleensaa beekadhu sheexaanaa si fida yookaan yaadaa sitti fida feeteetii miti. Manaamni nu waan fedhiinii miti. Jaartiin tanteemi manaa badhiiraa si taa'imtu nama taate. Namoonni dhalaa ni garra. Jaartiin teenyallee dhiirtichi dhufti. Mee jaartiin lafaa kaatee dhiiraa baluutiin eda manaa baan argee dhiisiiti. Nama karaa mana keenya kana dura deemuun argee haa jettu. Hin jettu. Dhoorga. Ni hinaafa gaadhiirti. Kanaafi yoo sagalee guddoo qabdu tanaa wajjin ibsaa keenya gaarii takka irratti dalagdanii obboleessa keenya kana gara wal'aanuu yeroodhaaf humna jaartii itti bulchuu fi qalbii jaartii itti bulchuu waan hin qabneef gargaaramee biyyattillee deebi'ee majlisillee ijaaramee fi waan gaarii godhuu fi namicha kanaaf yaaduu jira malee booniyyeen waa badii isiin dalagde irratti murtii ittiin kenninu isii fi rabbii isii jidduu qofa. Waan rabbiin ghafuurur rahiim. Gidii tanaa olillee rabbiin dhiifama namaa ni godha. Rabbiin dhiifama isii haa godhu. Dhimma sanii mucayyoon akkasiiti jennee murteessuu hin dandeenyu. Mucayyoon tun akkanaati jennee murteessuu hin dandeenyu. Nama islaamaa tokko dhiisi nama kaafiraa tokko nama jahannama jechuu hin dandeenyu. Gootaan murteessaa beekadhu. Nuti obboleettii keenyaaf wanni hawwinu gaarummina fakkeenya gaarii obboleettii isiitiif badii dalagdee irraa sheenotee deebi'u jechuudha. Fakkeenyaaf badiin namarraa qeebalamuu jechuun beeki sheenamuu nadaamuu badii sanatti hin deebi'u. Rabbiinuu akkasii beekadhu badii dalagdee badii san dhiisuudha ta duraa deebitee dalaguu waan san dalaguurraa sheenawuu itti dalaguu dhabuurraa immoo muratuu shartii qabdii beekadhu dhiifama rabbi gaafachuun shartiidha qabdi. Shartiilee tana hunda guuttee isii fi rabbi jidduu waan jiru rabbi tokkichaatu beekaa obboleettii keenya islaamaati gaarii hawwinaa fi immoo balaa qalaa ammaa asirratti inni galgalaa ganama gadi bahee ajandaa godhatee booyee haadhallee boochisee gaafa jaartiin jalaa sokkite yoo haadhatti qaboo taate mucayyoon tuffatti mee dhagaamee isiniif hin himaa. Mucayyoon tun arraa miti badii kadaleedde akka badii daleeddu namni dalaysiise isa. Yoo wal dhaban haadhatti sirkiidhee yoo bo'e namuu fuunee bultii qabna ayyoo dhiisiiti lubbuu teenyattuun boonyoo gagariif jajjabeessu. Abdi mee biiduma takkas garsiisata isaati. Akkamitti dubbattan mee akkamitti dubbattan barmooma isaa kanaa akkana godhata akkam gootan. Quraana kan keessatti amanne jiru yaa Rabbi. Arge. Akki jaan dhageesse cabaa ogeessi hireetti maraataa firree jaalini. Namni quraana kanatti amantan narra. Siama mama bayani bochaa miti amma ibsumaa hidhuun geesse beeka dhugaa abdammaa akka walitti hidhu. Isaan waan walitti hin deemu. Rabbul izzati wal jalaali. Yaa amma ibsumaa hidhuun geesse. Quraana abbadhu yoo islaamata. Namni quraana bareedaa jecha rabbii kanatti amantu quraana kanatti amantu dhaabbadhu jala habadhu bareessa ya rabbii suume sodaadhu. Bariyaa Islaamaa keessatti quraana sakkatti qabatanii akka gartee takka baabil akka kitaaba biratti ittiin kakachuu ittiin dubbachuu si cala naasoo quraana katabamee jira. Qaraateetitti rabbitti haasoyta malee quraana bantee ittiin haasoytu afaan kan kee waan feete san quraana bantee haasoytu. Akka beeteenyaa sanitti baraatu qabadhu jaanii quraana bananii akkasumas haxaatanii deemuun suni aadaa dur keessa. Quraana banee itti haasaa waraqatti haasaa fayyadama malee kun waraqaadha wanni itti haasoo jiru kun rabbi. Rabbi immoo quraana qaraateetitti rabbitti haasoyta. Quraanatti immoo waraqatti hin dubbattu. Afaan Oromootii fi yaada keetii fi jaalala keetii fi dhiifama quraanatti himtu. Quraanni waraqaadha. Immoo quraana qaraatee rabbitti haasoytaa jechuudha. Waan quraana irra jiru san waan waraqaa irra jiru san qaraatee rabbitti dubbataa jechuudha.
abdi maal beektaan ibsa angana mana keendufu akka nadage akka abdii khanaaf yeroo khannite nuufillee yeroo khanni haasoo feena okay yeroo nu khanni sambooda gannabuusi gana mana kee wallahi عشان لا ترى خني في إبسا حرام من الأستاوى عشان ديفهم brother my brother you are my brother best wallahi sinja yes of course yeroo meeqa khannite fni beeta okay sorry bro sorry والله شموخي والله ديفهم بقى انت ما انت ديس انا بقى ميرا حسابي شموخي يفهم زي روحي أبو أمانة خمسة جنا ربي سرنا أقول يونين دفع أوكي عشان رب ما جينا في أبو ديماسي رب ما جينا في عشان سخدنا أنا قلت ربي أنا عبد ما يج أنا سخدت يا عشان كي إيش يا أنا ما عشان ولي فما أنا برا عشان قد دا عشان مخي يلي فم لا كتير هي بيخا أقو مخي أنا أسف فريبر قالتهم أبدي وانت كان ستيمة زاي هدوها سويته أيه وانت كان ستيمة أيه اللي تشخوني دراسة جولتك كمان القرآن خيسك أراسيسو نعم أوكي متشون تبي أمريكا باتي أوكي وانت كان ستيمة أيه يخون أزقبا البيلا اللبي أورومو نادر مداجي وانت كان ستيمة خناتش قديم بو إبسا نمبوسين وانت كان ستيمة صندوق والله صندوق عشان أوكي أنا ما بكتانا إبسان أجندا قدتي وان دبتي في أمتو يا أمتو أورومو لغاتا كان ستيمة نوتي المديراتي ilmi dhiiraa waan adda kana qaba isini galee okay michiyootana akka inni jeetti eege isin jaarsa ifii dhiiftee biyya alaa dhayxee heera qaama akkana if garsiisuun tuni humaatii miti ana araaramee fi eege je mucaa kana qalbii isaa nuti quba qabna michiyootana yoo amma ibsaan kun as gubban manguddoote isin haa ta'u warri mana kana keessaa kun haa ta'u yoo walitti araarse michiyootana biyya galcheef yoo inni isii kana shukkaana jeese arrantana dunia fi akhira enyu tuttigafatam isin حاجس tani mas'ula ilma namati fintayna لأننا ما على سنيتي na dhagay ararsi hoba inni khumali fakkana jee Allahu a'lam takaffa beekha ni jaalata ilma dhiiraati na'am anamma yoo nagaafate akka mataa khiyyatti dhuga jaartiiti yoo taate annaan haqa rabbiitiin dubbadha jaartiiti yoo taate khayri isii malee bala isii gadin baasu akkasumattiin gadhiisa akka aadaa biyyatti laakiin namni kun Itoophiyaa jira nama quraana ijoolleetti xiqqoo qaraasa jaartiin isaa biyya alaa dhayxee waan akkanaa gizee goote akkasi booyee yeroo jaartiitti yanaa deebisa Oromoo isini magantaa gizee je arro Oromoon gowwaan tun yoo manguddoo taateef biyya yoo oli deebisan yoo buru isaan duba shukkaatti sussuqe eenyutti gaafatama addunyaa tanarratti heeraassi qaba waan kana teef isaan kana miizaana wali godhu dura ibsaan raan orgadaa ibsaan raan orgu deema sabani man dhufee fu kana seef godhuuf hin dhufee dhugaa rabbi na dhagay wanni ati dubbattu na dhagay abdi na dhagay please dagaa jeerohi maaliif seeta xiqqashoolaan gaarii dubbanne laakiin waan dhufaa deemu dubbachuun bareeda nammeeqa ilmi dhiiraa kuni beeka ilmi dhiiraa kun wayi jaalata exactly okay hinaaffaa jira dhugaa keeti hinaaffaa kana keessatti ilmi dhiiraa nuti ilma dhiiraa jechuun waan takkaan isinitti hima dhalaa darayyaanna okay isii tana jaalalaan an itti hinaaf waan isiin goote kanaaf akkaan isii tana aaratti bahu anaa beeka isin kan harka isin dura qabadhe eege isin naagalchitan torbaan lama duratti tak godheetiin ajjeesaan okay eenyutti qabamuu danda'a sitti qabama maree abbaa jeesatti qabama maal sun akkasi waan kana teef manguddummaa nama jidduu hin seenina an ibsa ajandaa kana bante obboleessa kiyya ati xaa'aa lillaahidha waan kana michiyoo fi isa jidduu rabbummaa mucaa akkanatti ijee ijoollee qaraasisu kana yimki yoo jaartiin itti deebite yaa khayrii fi yaa sharrii fi Allahu ya'lam siraa qeebalee ibsaan hin dhorkaa ibsa sinin dhorkaa nama hedduu sinin dhorkaa waliigalee ani manguddo ani quban qabu bara manaabaan ibsaa xiqqoo mataa keessa na qaqqabatee dhiiroo walitti jira jennaan fiigaa dhufa malee quban qabu miidiyaa ibsaa mataa keessa manaabaan si qaqqabatee mi maal jechuun beektaa jecha khiyyaa fi jecha kheenaa yaadi jechuudha wallahi sija ustani amma waanan ati araaramuudha ani amma maali beektaa abdi ati jaalalaa miti jetta yap kanuma qamucaa kan akkana godhu jiru jaalalaa miti jetta miti dhibbaan dhibbatti tuni maraatuma
an shakkiin qaba tarii siiriitti goote akkana gooti jaalumaan siirii jaalaan akkana namani gooti akka hin hubatu akkatti ilaalle akka ishii malee addunyaan tun guutuun hin jirretti mucaan kun akkasitti fazaazee jaalala keessaa qabaa yaada joonna keessa jira sii galee kana wanni waan kana fakkaatu hedduu godhe dhuma tokko wanni laala wanni siirii fi maare maare hin jaarame kun guyyaa tokko wajjin bulan akkuma isaas jabra jettu baati lama wajjin taane Waa'ee meetii si- mana kaa arguu takkituma fitta isaa qabatuudha malee an wajji fuuldurri jireenyi isaanii nagaa akkasi akkasi sanirra takka hin jiran fuula dura isaanii akkattuu ilaalee biddeen nama qubsu ol irratti ni beessa sii galee ofitti qabee ofirraa achi qabee hayyee tuni dirree baatee jirti. Wanni nana amma sitti himu jiru kun kiliir. Aadarraan sitti dubbatu jira, amantirraan sitti dubbatu jira. Gindoon jalqaba baddee dhumtii siin tolchu. Namni tokko ta duraa miciyyoon siin jeetin jira bara. Ta duraa miciyyoon akka dhiiratti isa akka laalaa hin jirre beekuu qaba. Boo'ee haalatti himataa, boo'ee miidhatti himataa. Akkasii miti jiree. Na gargaaraa natti fidaa jechuun jira. Dhalaan feetilleen waan akkasiin hayyamtu. Tana mataa kee keessa katabadhu. Dhalummaan barbaadde miciyyoon sooshaal miidiyaa beektu. Miciyyoon diyaaspooraa gaariitti beektu. Miciyyoon umriin isii ijoollee ta'amma nuti arginu tuni haala akkanaa kana keessa jiraatti jettee yoo yaadde fayyada ba'aan siin jaa waliinuu maraatu deemna jechuudha. Okay. Abdi, ani sirraa fudha. Tanaa miti waa'ee dhimma miciyyoo irratti tanaa ati naan jetteen amansiisu tanaa miti. Ta mucummaan viidiyoo irraa waraabe waan ishiin jetteen barreeffamaan waa hundaan namadii jirti. Akka miyyoon tun isa kanan jaalannes akka tuffattes waa mara takka takkatti hin beeka. Rakkoon ani akkatti bakka tana dhimmamee wanni jiru mucaan kun wayii nurratti waa ta'a yoo miyyoo tana hin Mucaan waatee mucaan kana booda waan biraa ta'a jettanii eegina. Mucaan malaatee jira. Fayyaan qabu namni jaartiin isaa nama badii dalage baganaa dalage jechuun nama fayyaan qabne. Fayyadaba isaa walwata isaatii fi dubbii dila inni laaqu kana naasayin jechi baga guutee jiru kunuu fayyadaba. Jaartii isaatiin. Ani jaartiiti jedhiisi intala ganda kiyyaa tabadii dalagdee yoon arge baga dalagdee jechuun baala geemaa waan akkanaa dalagdee jaan malee. Taniin humaa irraa hin qabne. Taniin gartee ajnabummaa